Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii marsariitii fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Kamisa onkoloolessa 10 bara 2019 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo onkoloolessa 3 bara 2012 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti. Babal'oo xoolan soraala kee daa'imtuu biyyaa isanitti waraanii bilisummaa Kurdish Tarkiin addunyaa keessatti waraana guddaa nutti bante nuree baay'atteetiin addunyaatti machuu jirti tokkummaan mootummoota tanirratti marii taa'uuf qophii jira. Mataa oduu keessaa tokko soraala keeti. Waraana bilisummaa Oromoo tajajaa loltoota Wallagga Bahaa akka turee fi maqaa Diinaraas jedhamuun ka beekamu Hundee Dheeressaa namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeesame jechuudhaan waajjirri bulchiisaaf nageenya Oromiyaa dubbatee jira. Magaalaa Diree Dhawaa keessatti walitti bu'iinsa gosarratti hundaa'e torban kana keessa geggeessameen nageenyi keenya jeeqamaa jira jechuudhaan haadhotiin himataa jiru. Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti bara kanarraa jalqabee sirni gadaa akka akaakuu barnootaa yookaan koorsii tokkotti ka kennamu ta'u pireezidaantiin yuunivarsiitichaa dubbatanii jiru. Kanaaf kanneen biroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya ammoo duuf gara sooraatti deebina. Akka pireezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskii jedhetti wanni hamtuun gurnan balleessaa isaaf pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp adoolessi dabarkees wal dubbatan hin jirtu. Mani marii Ameerikaa paartiin Demokiraat akka guddaan bulchutti waan jedhe lamaan gaafas wal dubbatee fi pireezidaantii Ameerikaa himachuuf seeritti qixeeffachuu jira. Warri Tiraamp himatu Tiraamp seera malee qarqaarsa Ameerikaan Yuukireenii kennitu irra kutee jechuun himachuu jira. Akka Zelenskiin jedhetti Tiraamp marii suniin duubatti doolaara miliyoon hedduu Yuukireen irraa kutu isaallee gaafatetti hin beenne. Akka pireezidaantii Tiraamp jedhetti Yuukireen horii uummata balleessuuf waan jirtuuf horii kana qarqaarsaa waan durii kennaniif kaan irra kutan. Paartiin Demokiraat ammoo Tiraamp akka pireezidaantiin Yuukireen ittaanaa pireezidaantii Ameerikaa ka durii Joo Baayidanii fi ilmi isaa Hander Baayiden qoratu gaafate. Baayiden gaaf biyyi bulchutti seera malee mootummaa Yuukireen irraa faayidaa argate ilmi isaalleen faayidaa argatee jedhaniitiin gaafatetti himatan. Tiraamp ammoo Yuukireen Baayiden qorachuu diddee fi gargaarsa kan irraa kutee jedhaniitiin himachuu jiranii inni immoo mormate. Tarkiin Siiriyaa gama kaaba bahaa keessatti waraana biyyi nagaa dhowwu jetteetiin waraana bilisummaa Kurdish hadhuu jirti. Jarii hadhuu jiran kun waraana bilisummaa Kurdishiiti sanyiin balleessaniin ureeba jedhee addunyaatti iyyachuu jira. Ameerikaan waraan Kurdish kan duriin qarqaartii taatullee ammatti waraan lol kan jidduu waraan ufii gorfatte Kurdish qarqaaruun lakkifnee jette. Dameen nagaa tokkummaa mootummoota ammoo waraana Tarkish Kurdish hadhuu jiru kan irratti murtii kennuuf mari'achuuf taa'uu jira. Tarkiin ammaan tana Tarkiin akkuma bulchiinsi Doonaald Tiraamp Ameerikaan waraanisii gam Siiriyaatiin gama Tarkii keessa gam Siiriyaalleen baasaa jettee eegum labsiteen duubatti Tarkiin waraan kan Kurdish irratti labsite. Waraana Ameerikaa durii laf naannoo suni eege ammoo waraanisii Ameerikaan achi galfatte. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Paarkii tokkummaa masaraa biyyoolessaa keessatti ijaaran borii jalqabanii Iskindir Fireewutti itti gaafatamtuu waajjira muummee ministeeraa Billanee Siyyum dubbise tujubeen nutti. Waajjira muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmeditti itti gaafatamtuun damee afaan biyyoota alaaf dijitaalii Billanee Siyyum haaromsamuu masaraa mootummaa laalchisuun akka dubbatanitti piroojeektiin kun qaama maddamar kan muummichi ministeeraa geggeessaniiti jedhan. Haaromsi masaraa mootummaa kun jijjiirama biyyattii keessatti adeemaa jiru waliin attamiin wal arga jechuun gaaffii Iskindir dhiyeesseef akkas jechuun deebisan. እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣኑ ላይ ከወጡ በኋላ አንድ ልክ እንደ የስልጣኑን እንደጀመሩ አካባቢ ላይ ያደረጉትም አንደኛው ነገር ኤርገሙ ሙምሚቺ ሚኒስቴሪቻ አንጎት ዱፋኒ አስ አኩመ ሰናን ከኒሳን ጎዳን yoo jiraate keellaa sana daawwachuudhaan maal qabnaa ka jedhu ilaaluu ture. Kunis yaada maddamar waliin hedduu wal ilaallata. Qabeenyaan keenya maal akka fakkaatu ilaaluu qabna ka jedhu qaama maddamar jedhuuti. Waan gaarii ta'e ilaaluudhaan deebisnee ijaarree ittis daballee attamiin gara fuula duraatti tarkaanfannaa ka jedhu yaadisa. Haaromsi masaraa mootummaaf Andinnat Paark jedhu kun banamuun qabeenyaa nuti qabnu kan uummataaf banaa utuu hin ta'in ture. Seenaa gaariin kan keessa jiru
gaarii kan hin ta'inillee kan keessa turedha. Hoogganoonni as turan ashaaraa isaanii dhiisanii darban maali kan jedhuuf maalirraa barra ka jedhu muummichi ministeeraa inni kunis seenaa ofii isaanii galmeessanii hojiin dhufu dhaloota boriitti attamiin akka darbu mul'isa haaromsi kun jedhan. Kana dura masaraa mootummaa suraa kaasuuf naannoo sanarra darbuun dhorkaa akka ture yoo ta'u amma garuu waaltaalee kan akka tuurizimii dabalatee galiin kan ittiin argamu ta'aa jedhan Biillaneen. Hojiin haaromsa masaraa mootummaa kun erga jalqabe baatilee 6 qofa yoo ta'u waliigalanii hojjechuun jiraannaan hin danda'ama ka jedhuuf fakkeenya gaariidha jedhaniiru. Paartiin bilisa baasaa uummata Tigraay horii isaanii ka waggaa Maqaleetti taa'uu jiran hora kanaan waan ganna dabre hojjetan ka ganna dhufu hojjechuuf jiraniif kan maantanitti jiranii fi bulchiinsa dansaa qabaachuu fi misooma jabeeffachuuf waan gargaaraa irratti qoratan. Kamallee karoora hojii isaanii ganna kanaallee qorataniitiin bulchooti isaaniillee qoratanii horii kunin kalee jalqabe aga guyyaa 4 ta'a. Dhaabii viizhin Itoophiyaa jedhan hawaasaatti federaalizimii irratti nama mari'achiisuu jira. Akka horsuun irratti jedhanitti federaalizimiin gosa irratti hirkattee biyyi gargar qooduutti jirti. Seerii federaalizimii ammoo abbaan fedhu ofiin bulchuu afaan ofii dubbachuu fi afaan ofiitiin waan fedhe dubbachuun mirgu ofiitii kunin sabaaf sablammii hedduu qarqaaree jedha. Dhaabii kun fuula hedduutti marii akkanaa mari'achuusaa dubbata. Horsuun irratti namni akka Obbo Taayyee Tafarraa fa'aatii warra federaalizimii irra abdii dhabu keessaa tokko. Horumsuun irratti ammoo warri faayidaa federaalizimii dubbatellee ni jira. Paartiin naannoo Amaaraa bulchiti paartii Demokiraasii sochii Dimokiraasii Amaaraa adihan wal qarqaaranii waliin hojjechuuf wadaa walii galan walumattuyyuu paartileen Amaaraa 5tti akka kanaan waliin hojjechuuf walii gale. Zimbaabuwee dachaanaa biyyi sunitti gatiin elektirikii akka malee dabalaa deemuu jirti harki 320 dabalte. Tan waliin ijji tokko keessatti marroo 3 gatiin akkaan dabartee jechuudha. Namni hagii guddaan shaamaa dachaa'uu jira. Dhaabbileen hedduulleen elektirikii irraa faayidaa dhabuu jirra. Gatiillee nuti dabalaa deemuu jirti jedhan. Oduu namaaf qabtattan. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo tajaajila loltoota Wallagga Bahaa akka turee fi maqaa Diinaraas jedhamuun ka beekamu hundee dheeressaa namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeesame jechuudhaan waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa dubbatee jira. Waajjirri kun waa'ee du'a Diinaraas akka qoratamaa jirus dubbatee jira. Tsaadaamxoo maatii isaaf qaamolee dhimmi ilaallatu dubbisuudhaan Finfinneerraa gabaasaan nuuf ergite kunuun. Hundee dheeressaa yookaan maqaa qabsoo Diinaraasiin kan beekamu miseensa waraana bilisummaa Oromoo duraanii kan ture waraana bilisummaa Oromoo keessatti miseensummaadhaa qabee gulantaalee hoggansa garaagaraatiin tajaajilaa tureera. Bara 1978 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Caanqaatti dhalatee guddate. Achumattis barnoota isaa hordofe. Erga barnoota sadarkaa 2ffaa xumuree ogummaa barsiisummaatiin kolleejjii barsoota Naqamteerraa dippiloomaadhaan eebbifamee ogummaa kanaanis hojjechaa tureera. Bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti roorroof darara uummata isaarra gahaa ture callisee ilaaluu dadhabuudhaan gara bosonaa deemee waraana bilisummaa Oromootti dabalamee qabsaa'aa ture jedhan abbaan hundee obbo Dheeressaa Bayyanaa. Qophaa'inni Oromoodhaaf qabu dimookiraasii kana irratti hundumaa falma lafa dhaquttis lafa taa'uttis dimookiraasiin inni jedhamu kun afaanii jedhama malee isaatii dimookiraasii maaliiti? Dimookiraasiin hin jiru. Dimookiraasiin kun amma lafa qabatutti uummanni Oromoo uummata gita sabaa tokkotti qixxaatee jiru miti. Uummanni Oromoodhaa saba bal'aa saba guddaa ta'eetu jiruuti. Saba xiqqaadhaan nama xiqqaadhaan warri isaanii dandeettii afaaniitiin mootummaatti siqanii jiraataa jiru. Sabni Oromoo kun uumama kana keessaa ba'a. Garummaa keessa jirraa akka jiruttidha. Yeroo hundumaa kana afaan isaatii kan ba'u. Achumaan qabnisu tokko ture yeroo tokko immoo waan tokko hin arga waan akkamii isaan qaamni xinnoo aangoo qabu namoota tunaalanii ilaala. Kanumaan ka'eetu bakka xinnoo mormii godhate. Hundeen hanga guyyaa addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan biyya bulchaa jiru waliigaltee karaa nagaan waraanni bilisummaa Oromoo gara biyyaa seenee uummata qabsaa'aa tureef haa tajaajilu jedhamee koree teknikaa abbootii gadaa Oromootiin durfamuun gara mooraa leenjii xollaayitti seenanitti waraana bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa hoggansa adda addaatiin tajaajilaa tureera. Hundeen erga mooraa xollaayitti leenjii gama mootummaatiin kennameef xumureen booda humna nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaatti dabalamee hojjechaa tureera. Naannoo magaalaa Bishooftuutti ramadame.
Haa ta'u malee fulbaana 13 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo magaalaa Bishooftuutti rukutamee gara hospitaalaatti fudhatamee wal'aanamaa tureera. Obboleessi Hundee Damee Dheeressaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himetti fulbaana 13 rukutamuusaa dhaga'een fulbaana 15 gara Finfinnee hospitaala Kooriyaa bakka inni wal'aansa argachaa turettan deeme jedhe. Kamisa gaafan deemu hospitaala Kooriyaatti yaalamaatti kan jiru yeroo nagee. Ijoollee akka guddinyaa wayiitti bukkee jira. Kanarraa kanas immoo qaama nageenyaa namoota isaaf ramadaman namoota lamatti duukaa jira. Erga fooyyee booddee immoo guyyaa 31 egaa soorata namaaf barbaachisu soorata eeguudha gara dhibeen kun itti deebi'eera. Dhibeen kun gaafatti deebi'u immoo gaatarii wanti kana jedhan hin jiru. Guyyaa 2 booda dhibeen sun itti deebi'eera moo boqochuu hin isaanii. Rukuttaansaa gara mataa kana keessaa fi gara naannoo handhuuraa fi qaama saalaa gidduudha. Rukuttaan kun immoo rukuttaan akka feerroodha malee sibiila addaa miti yookaan waan akka rasaasaa miti. Rukuttaan isaa nama akkasiidha. Qaama rukuteedhaan wanti dhageesse jiraate? Qaama miidhe qorataan yeroo sana haasaa ture tokko yaadisaa kenneera amaneera waan jiru kaasaa ture. Namni kun immoo takka hojjetaa Ayyaraa Iliitan jedhama. Amma kanaan dura hojjetaa ture malee amma hojjetaa hin jiru hin jedhama. Wanti qulqullaa'ee hin gammaatti hin jiru. Sadii ganaanus kan eegaa balfannee booda gara gabaasuudhaaf malee amma adda waan baasne hin qabu. Hundeen nama waliin walitti bu'ee rukutamee lubbuunsaa darbeera kan jiru qulqulleeffachuuf biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaatti bilbilee Konoreel Abbabaa Garasuu itti aanaa biirichaa dubbiseera. Naannoo Bishooftuu kanatti rukutameetu kufee ture. Achi dhageenyee kaafnee hospitaala geessamee achitti tajaajilamaa ture. Boqotee warri sanaan shakkaman poolisiidhaan qabamanii to'annaa jala oolamanii haalli wanti qabamaa jiru. Shakkamtoonni qabamanii jiru poolisiidhaan. Wanti isaa ifa miti yoo qorannaan sun ifa bahee gariin nama dhuunfaa hojii wal lolan kan jedhu jira. Wanti sun poolisiin qoratamee ifa bahee kana kan jedhamu irra hin gahamne. Erga qorannaan sun dhumee wanti irra gahame booddeedha kan dhuunfaadhaan wal lolanii siyaasaa moo waan adda addaa waan isaan irratti wal lolan adda baafachuun kan danda'amu. Dhimma Hundee yookaan Diinaraas dabalatee miseensota waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaan uummata isaanii tajaajiluudhaaf galan haalli isaan keessa jiran erga mooraa leenjii xollaayii bahanii quba qabdu jedhee namoota koree teknikaa keessa turan Abbaa Gadaa duraanii obbo Bayyanaa Sanbatoo fi koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo keessaa obbo Mikaa'el Booraniin gaafadheera. Namoonni lameenuu hanga isaan dhufanii mooraa seenanitti malee erga isaan mooraa seenanii leenjii eegalanii quban qabnu jedhan. Hundee yookaan Diinaraas aantummaa fi quuqama saba isaaf qaburraa ijoollummaadhaan bosona galee kan jedhan abbaan isaa obbo Dheeressaa Bayyanaa erga manaa ba'ee osoon ijaan hin argin reenfisaa deebi'ee manatti dhufuun laphee kiyya cabseeraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Lakkiin kumaan nagarra nu argisiisu. Ingannaa sunnaan lafa leenjiidhaa jira lafa leenjiitti naqamuu jiranii akka turaa kan yommuu goonaan illee leenjii sana bahee akkuma baheen immoo akka namoota biraa bisu kun waan isaan beekamanii warra galan biraa. Achumaanitti gaafan bilbileen gaafadhe. Maaliif jennaan leenjii addaa sinii galuun jedhanii gambisanii nama muraasanaan jedhu. Kanumaan ta'aa ture bakka filchumaan hordofaa ture malee nu daawwan agarre. Anammaa kaleessa kanamaa wasaa kana dhaga'utti inni argamu mootummaa jira mootummaatu ofitti qabee jira jira gaa. Amma ammaatti lafanii qaama kana hojjetes hubadhu hin arganne muka baala jiree waan hin dubbadhe hin qabu taayiman gadda koo diraayiteera malee. Hundeen miidhama irra qaqqabeen hospitaala Kooriyaa Finfinneetti argamutti wal'aansa argachaa ture fulbaana 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti addunyaa kanarraa du'aan boqoteera. Sirni awwaalcha isaas bakka dhaloota isaa aanaa caanqaatti dheengadda raawwatamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Gara gabaasaa itti ceenaa magaalaa Diree Dhawaa keessatti walitti bu'iinsa gosa irratti hundaa'e torban kana keessa geggeessameen nageenyi isaanii jeeqamuu kanneen dubbatan haadholiin magaalattii hiriira bahuudhaan iyyannaa dhiyeeffachuu isaaniillee dubbatanii jiru. Jiraattota magaalaa Diree Dhawaa keessaa tokko kataan haati tokko akka VOA'tti himanitti dargaggoota lammiiwwan Amaaraarraa ta'antu haleellaa nurratti oofaa. Humna hokkara qabbaneessaas seera eegsisaa hin jiru jechuudhaan kan isaan himannaa dhiyeessan.
jeequmsi sun maalirraa akka ka'e gaafanne akkanatti ibsan tujubeetu Diree Dhawaatti bilbiluudhaan dubbise. Waa'ee admaa battanaa irratti ture. Admaa battanaan olaantummaa seeraa kabajutti hin jiru, ni miidhaa jira. Achitti illee ijoollee hiriira bahu jirtu dhawee ture. Maaltu ta'e? Maanni sababaan hiriira mormii sanaa? Sababaan hiriira mormii rabshaa siyaasitti Amaaraa fi Oromoo. Wal lolanii? Wal lolan. Maalirratti wal lolan? Hin beekne waan irratti wal lolan yaa'ii guddoo deemu jira. Gizee san ijoolleen gizee achi deemtu sabuma takka qofa irratti admaaniif duulu jira uummata wajjin. Eenyutu eenyu irratti duula? Admaa battanaa. Maaliif uummata irratti maaliif duula? Ijoollee Oromoo irratti saba Amaaraati wajjin takka ta'ee. Akkasitti ijoollee Oromoo reebaa jira uummata wajjin. Maal gootan jedhaan ennaa reebu immoo? Ayyaana irreechaatiif gaafa deeman ijoolleen. Finfinnee akka jirutti ijoolleen Diree Dhawaa deemanii turan. Gizee san warri hanqee asii hafees qophii godhanneeti xiqqishoo taphannaa jaaniiti. Nutis asitti ayyaana irreechaa kabajnaa jaaniiti qophii godhatan. Tole. Gizee san dhufanii dhagaatti haran. Eenyu kan dhagaatti haru? Amaarota. Uummata Amaaraa. Maal gootan jedhanii? Akkanumatti bakka ijoolluma nagee anfiraa taphachuuf jirtu dhagaatti haran. Sana boodee maaltu ta'e? Kan booda ijoolleen Finfinnee deemtees gizee dhufan booda ammas ganama dhufanii ijoolleen ganda seenanii yaa'ii godhan. Eenyu? Amaarotiin nu arrabsaa akkasitti dhagaatti haran. Gizee san ijoolleen kafirraa deebisuuf jecha eegalte. Wal rukutanii namni miidhame jira kana gidduutti? Namni dhaawames ni jira dhagaan kadhawame. Ennaa walitti bu'iinsi kun ta'u ennaa namoonni kun wal lolanii qaamni mootummaa gidduu seenee hin jiru. Kan booda halee dhufanii ture qaamni mootummaa maalii rakkoon daanii gidduu dhaabbachuu turan. Eessatti wanti kun kan inni ta'e? Qafiiraa fi Addis Katamaa. Qaamotiin mootummaa dhufan suni maal godhan tasgabbeessaniiru haala isaa? Illaa ammaa tasgabbiin nagarree garuu kantiibaan dhaqee jira. Eessa dhaqa? Rakkoo itti himatanii gandatti dhaqee rabshaan akkamii maalii rakkoon teessan amma likkitti na himadhaa jee hiriira booda dhaqee gaafateen. Maanni rakkoon jedhanii himatan warri jalqaba dubbii sana jalqaban? Warri jalqaba dubbii sana jalqabe kantiibaan bissitii inni dhaqee bakka ijoolleen Oromoo qoftiin itti hedduuti. Ijoolleen taanis ni jiran gandaa ammistanyaa jaamu keessa dhaqee ture qaamni mootummaa. Ogguu dhaqee maalii rakkinni keessanii jedhee gaggaafatee ture namni rakkina isaa itti himatee ture akka adama battanaan qaama mootummaa akka qaama mootummaatti osoo hin taane akka saba takka daggafee ijoollee Oromoo reebaa jiruu fi kun rakkinni kun hundi itti himamee jira kantiibatti. Kan dubbii kaase garee isa gara biraa erga ta'ee ijoolleen warri Oromoo maaliif rukutamu? Ijoolluma Oromootiin rukutamaa jira ijoolleen warri nuti ijoollee uummata Amaaraati. Qaamni mootummaa hidhamaan jiran ijoolleen Amaaraa hidhamaan kan hidhamaan jiran tumamaan jiran du'aa hin jiran. Ilmaan Oromoo immoo iddoo qafiira jaamtusan keessatti bilaa jira warra ala galuu jira warra mana hin qabne jira warra akkanumatti godaanaa akkanuma daddalagatee jiraatu jira. Warri akkanaa hojii rabshaan kaasee qawwee warri dhoofti ilmaanuma Oromooti warri tumamu ilmaanuma Oromooti. Haalli magaalattii keessaa maal fakkaata tasgabbiin magaalaa guyyaa har'aa? Amma karaa danda'a Addis Katamaa danda'a Amaaraa san keessa namni ol dabruu hin danda'u. Amaarri karaa kana gadii kana dabruu hin danda'u. Kanaafuu rakkinni hangaammaa deemu jira mootummaan hangaammaa furmaata takkallee hin kenne jechuudha. Yoom ta'e wanti kun? Wanti kun irreecha dura xiqqoo ture lubbuu namaatillee dabartee amma dura kan booda irra xiqqoo gidduutti tasgabbaa'ee ture kan booda amma guyyaa sabtiitiin rabshaan tullitti eegalamtee jechuudha. Namoonni gara biraan immoo namoota iddoo biraadhaa dhufantu dubbii kana kaasee jedhu kun dhuguma eenyu isaan? Uummata saatanaa jaamee dhaaba qabu uummanni san hin beekamne garee saatanaa warra jaamu uummata san namni beeku hin jiru tawallalu jirtu ijoolluma gandaa ijoolluma wajji guddateetu dhagaa waltumu jiraachuu qaanqee dubbii kana uummanni kaasee hin beekamne hanqaammaan sanaa bikka kanaa dhufan bikka sanii deemu hin beekamne magaalaa namni nagayaa fi jaalalaa wajjin jiraachuu ture waan kanaan laaqee namni beeku hin jiru uummanni laaqellee hin beekamne warri ijoolleen wallolu jirti adbaabattanaa dubbii kana akka itti fuftu godhu jira jechuudha. Saatanaa warri jedhaman kun maal isaan? Paartii akka paartii keessaa saatanaa wanni jaamu kun paartii daansa. Paartii eenyuti isaan? Paartii Amaaraa.
Gama biraatiin immoo dhakaan nutti darbamaa manni Amaaraaf Guraagee adda baasamee saamamaa ture kan jedhan haati tokko akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan. ጳጉሜ 6 ነው ሌሊቱን በጋችን ሲደበደብ አደረ። በማግስቱ ቀጠለ። በቃ እንጭፍ ነው የሚወራው። Qaammee 6 galgala balballi keenya rukutamaa bule. Ganamas itti fufe. Furrisa darbatu namoota hin beekamnetu magaalaa seene. Naannoo baadiyyaatii dhufan. Fuula duraan dhakaa darbu duubaan immoo saamichatu eegale. Mana namoota hedduu cabee mana Guraageef Amaaraati utuu saamamu kanaan argee jedhan. Kanneen hiriira kana ba'an keessaa tokko iyyata isaanii bulchiinsa magaalaatti iyyannus deebii argachuu hin dandeenye jedhu. መስተዳድሩ መጥቶ በቀበሌ አዳራሽ ቢሰበስበንም እኛ የፍትህ ጥያቄ ስናቀርብ bulchiinsi magaalaa dhufee galma gandaa keessatti walitti nu qabus nuti gaaffii haqaa innaa dhiyeessinu masjiidi kaartaan qabu abooyeen kaartaan qabu nuun jedhan. Nuti kaartaa gaafachuuf hin baane mootummaan haqa keenya nuufaa ilaaluu jechaa jirra. Du'uuf jennaa ijoolleen keenya barachuu hin dandeenye ol galuuf gadi ba'uu hin dandeenye jedhan. Hoogganoota mootummaa magaalaa Diree Dhawaa biraa himannaa lammiiwwan gamlamaanii biraa dhiyaate ilaalchisuudhaan deebii argachuuf ittaanaa kantiibaa magaalattii obbo Kadir Jawaariif koomishinara poolisii magaalattii Alamuu Margaatti bilbilus itti milkoofne. Deebii qaama mootummaa argachuuf yaalii goonutti fufna akkuma argannetti ka dhiyeessinu ta'a. Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa bara barnootaa kanarraa jalqabee sirna gadaa ilaalchisuudhaan koorsii yookaan akaakuu barnootaa qopheesse barattootaaf ka kennu ta'uu beeksisee jira. Pireezidaantii Yuunivarsiitichaa Dooktar Caalaa Waataa VOA'f ibsa kennaniin barnoonni bara kanarraa jalqabee barattoota Yuunivarsiitichaa maraaf ka kennamu ta'uu dubbatan. Barattoonnis jalqabamuu barnoota kanaatti gammaduu isaanii dubbatanii jiru. Galmoo daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase. Akka pireezidaantiin Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dooktar Caalaa Waataa dabarsuu jiranitti waa'ee sirna gadaa gadi fageenyaan barsiisuuf qabocame barnoonni sirna gadaa kun bara barnootaa kana jechaan bara 2012 kaasee barattoota Yuunivarsiitichitti baratan maraaf kennama. Kun kan ta'eefis gadaan bu'aa qarooma uummata gurraachaati. Yuunivarsiitiin Bulee Horaas kana ifa baasuuf hojjetaa jedhani. Gadaan waan keessattuu Oromoo qofa osoo hin taane uummanni gurraachi qaroomina inni qabu keessa qaroomina isa ijoo isa tokko jennee kan fudhannu. Kanaaf akkuma san sirni gadaas sirna uummanni Oromoo uummanni Afrikaa ittiin wal bulchaa ture san waan ta'eef waa'ee sirna kanaa waa'ee aadaa isaa waa'ee safuu isaa haala kamiin uummanni jiruuf jireenya isaa ittiin wal bulchaa ture akkamitti waliin jiraachaa ture nagaaf tasgabbii akkamitti uumamaa namaaf nama gidduu nageenya akkamitti akka uumamu namaaf waaqa gidduu namaaf lafa gidduu namaaf hormaata hortee garaagaraa gidduu nageenya akkamitti akka uumamu sirna kana keessatti kan duraan abbootiin gadaa ittiin wal bulchaa turanii lafa ittiin bulchaa turanii uummata ittiin bulchaa turan. Sirni kun egaa yeroo muraasaaf yookaan jaarraa tokkoof waa'ee haalaan taaneen karaarraa maqamee yookaan dhiibbaarra geetteen ministiriin gavarnaansi system osoo hin taa'in cinaatti baay'ee yookaan moggaatti dhiibameeti kan ture. Yeroo dhiyootti immoo sochii dargaggoonni keenya keessattuu qeerroof qarreen Oromoo sochii isaan gochaa turaniin sabaaf sablammoon sochii isaa godhaa turaniin jijjiirama guddaadha kan akka biyyaatti dhufaa jiru. Dargaggeessi Oromoo karaa nageessa ta'een qabsaati kan ture. Ijoolleen kun eessaa waan jenna ilmaan abbaa gadaa waan ta'aniif waan gadaa waan beekaniif. Kanaafuu sirna gadaa kanaan dura xiqqoo asii achi dhiibbaa irra geggee moggaatti deebi'ee ture san ministiriin godhanii akka inni waa inni keessa ture san sirriitti barame baruu qofaa miti immoo dhaloota dhufuus barsiisuun barbaachisaa waan ta'uuf akka dhaabbata barnoota olaanaa tokkootti nuti qo'annoof qorannoo isaatiif xiyyeeffannaa kennuun gara biraatiin immoo innis bifa barnootaatiin akka kennamu taasisuun hiikaa guddaa qaba jennee waan itti amanneef akka yuunivarsiitii keenyaatti xiyyeeffannaa itti kennamee inistituutiin qorannoof qo'annoo gadaaf aadaa tokko akka hundaa'u taasifnee baran gaddaa eebbisiifneerra. Bara kana keessa immoo qo'annoof qorannoorrallee daballee baruu barsiisuu keessallee galchuu qabna jennee sadarkaa lamatti barnoota isaa kennuudhaaf qophiirra jirra jechuudha yeroo kanatti. Haalli kenniinsa barnoota kanaas waliigalaan kan kennamu ta'uu Dooktar Caalaan dabalanii ni dubbatu. Common courseedha. Common coursiin kun introduction to gadaa system jedhama. Koorsiin kun bifa kanaan bakka kamittuu kennamee jiru kanaan dura yuunivarsiitiin keenya ka'umsa ofumaa fudhachuudhaan qo'annoof qorannoon barbaachisaan ta'e niid assessmentiin akka irra geggeeffamu taasisee sirni barnoota isaas sirriitti akka qoratamu taasifame akkasumas namoonni madaallii geggeessan yookaan evaluators internal review external review isaa geggeessuudhaan
qabiyyeewwan sirni gadaa qabaachuu qabu ijoo seemistara tokko keessatti waan namni tokko sadarkaa bu'uuraatti hubachuu danda'a jedhamee yaadamu akka inni qabaatu taasifame hayyoonni keenya yuunivarsiitota adda addaarra jiran akka irratti hirmaatan taasifne bifa saniin kan koorsiin kun bocamee qophaa'e jechuudha. Gara biraatiin qabiyyeen koorsichaa gadaa jechuun maal jechuuf keessaa qaba? Gadaaf dimokiraasiin akkamitti walitti hidhata? Gadaaf kunuunsi naannoo akkamitti walitti hidhata? Gadaaf bulchiinsi uummataa maal fakkaata waan jedhaa sadarkaa introdaakshiniitti waan kan hubachiisne gaadha jennee waan yaadneef barattoonni keenya dhimma kanarratti kallattii sirna gadaatiin bu'uureffatanii akka isaan hubatanuuf hubannoo gaarii uumaaf jennee yaadna. Barnoota kana kennuufis yuunivarsiitiin Bulee Horaa qorannoo gahaa akka taasise barattoonni barnoota kana fudhatanis eger beekumsa kana maalirra akka oolfatan qorannaan gahaan gaggeeffamee hojiitti seennee jedhu. Inni jalqabaa koorsichumaa yookaan koorsitti qoratanii qopheessanii sadarkaa kanaan ga'uun waan tokko kun sadarkaa kanatti qorannaa isaa raawwatameera. Inni lammaffaan immoo humna namaa barnoota kana kennuu danda'u qopheeffachuudha. Kana gochuu keessatti keessattuu hayyoonni Oromoo sadarkaa PhD'tti jiran associate professoroota kan ta'an professoroota kan ta'an walii hojjechaa waan turreef walii hojjechaas waan jirruuf hundi isaanii yeroo ammaa koorsiin qoqqoodamee fi barsiisuudhaaf qophii ta'aniiru jechuudha. Hanga ta'e muraasa isaanii kan yuunivarsiitii keenya keessa jiru kan immoo yuunivarsiitota biraa keessas jiran akkanatti wal ta'insaan isaa waliin barnoonni kun haala qulqullina qabuun akka kennamuuf taasisaatti kan jirru. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa barnoonni gadaa jalqaba kana barattoota digirii jalqabaa barataniif dhiyeenyatti ammoo sadarkaa digirii lammataatiin gadaa and peace studies yookaan immoo sirna gadaatii fi barnoota qo'annoo nageenyaa jedhamee kennamuuf jira jedhe. Dr. Caalaan yuunivarsiitiin Bulee Horaa karoora barnoota kana kennu erga jalqabee bubbuleeraa jedhan haala barnoota kanaa qindeessuufis giddugala qorannoo sirna gadaa ijaaree eebbisiisuusaallee beeksisanii jiru. Obbo Roobaa Dambii hoogganaa giddugala qorannichaati. Instituutiin qorannoo gadaa fi aadaa xiyyeeffannaa isaa inni guddaan beekumsa jeebanaa jennaan nuti indijinees naawuleej fa'aa jedhaniini isaa kana sirriitti qoratee kaaniin gara akadamikii galchuuni kaaniin immoo uummati akka ittiin beekumsa adda addaa argatu godhiisaaf dhaabbatee inni tokko isa. Kun immoo Center of Excellence jedhee yuunivarsiitiin gadaa fi aadaa uummata naannoo irratti fookas godhee hojjetaa jira. Dhaabbatichi immoo isa kana gadi fageenyaan qoratee akka uummanni illee faayidaa yuunivarsiiticharraa argatu karaa qorannootiin akka inni deeggaramu gadaan uummati yeroo dheeraa fi ittifataa bulfatee akka inni baay'ee mul'atu godhiisa irratti hojjeta jechuudha. Obbo Roobaan yuunivarsiitiiwwan biyyattii keessa jiran kaan duukas akkaataa barnoonni kun egeritti babal'atuu fi gabbatu irratti mari'ataa jirra jedhan. Yuunivarsiitota jiran hundumaan walii galleera jechuun dandeenya. Fakkeenyaaf fuulumaa fuulatti deemnee yuunivarsiitii Wallaggaa haasofsiisneerra yaada achirraa arganne yaada jajjabeessuu yuunivarsiitii Jimmaa walumaan hojjechaa jirra akkuma sana jajjabeessanii jiru. Addis Ababa yuunivarsiitii akkuma sana Finfinneen jechuudha. Kunillee deeggarsa guddaa nuu kennaa jiru. Yuunivarsiitota hundaan wal dhageettaan hojjechaa jirra. Kanarratti milkoofna taanaan yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiran hundumatti akka inni waliin ga'uu danda'utti amannechuusa kan. Barattoota yuunivarsiitichaa waa'ee jalqabuu barnoota sirna gadaa kana isaan gaafadheen ture. Mul'ataa Makonnin barataan yuunivarsiitii Bulee Horaa akkas jedha. Gujii jechuun biyya sirna gadaan itti hundaa'e keessa isa tokko waan taatee jirtuu fi koorsii sirna gadaa kana barachuu kan kootis yookaan barachuuf deemu kan kootis baay'een itti gammada. Yuunivarsiitiillee biraa keessattillee akka koorsiin kun baratamuuf fedhii guddaan qabaa jechuudha. Maaliif jennaan sirni gadaa kun bu'uura sirna dimokiraasii waan ta'eef wanti kun Oromiyaa keessatti miti akkuma gaafa Afrikaatti barsiifamuu qaba jedhanii. Hoogganaan giddugala qorannoo sirna gadaa yuunivarsiitii Bulee Horaa Obbo Roobaa Dambii barnoota kana ilaalchisee barattoonni naannoo biraa irraa dhufan yaada isaanii akka walitti qabame isaanis sirna gadaa irraa barachuun fayyadamuun taasisaa deebii jedhu akka kennan dubbatanii jiru. Dabalanis barnoonni kun dhimma nageenyaa hawaasummaa fi waliin jireenya waliin walitti qabame waan kennamuu fi mooraa barnootaa keessatti rakkoon nageenyaa yoo mudate salphaatti furuuf darbees lammii gaarii biyyaaf geessisuuf gargaarallee jedhanii jiru. Barnoonni sirna gadaa yuunivarsiitii Bulee Horaatti qophaa'e kun afaan Ingiliziitiin kennama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobi. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiilooheerzii 15,660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiilooheerzii 11,610 fi 11,720 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutii qophii wixataatiin walitti deebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.